kana fudhadha. Har'aa jalqabee dhalachuu gooftaa kanaa jalqabee warri keessa isaaniitti gammachuun dhalate, ulfinni kun dhalate, gara deemanitti milkaa'ani. Jireenyi isaanii adeemsi isaanii milkaa'u, karoorri isaanii milkaa'u, adeemsi isaanii milkaa'u. Si keessatti of ilaalaa haa deemani. Saatii kanaa jalqabee na keessatti fayyisaan dhalateera jedhani. Na keessatti fayyisaan dhalateera jedhani. Jireenya dhaloota kanaa keessa gammachuu daangaa hin qabne taa'eera. Yeroo ba'an gammachuutti gadabaani, yeroo lixan gammachuutti ola lixani. Har'aa jalqabee karra isaanii gammachuudhaan dhaqeera, gammachuudhaan dhaqeera. Kan isaan gaddisiisu irraa hadaam, kan isaan raasu irraa hadaam, kan isaan jeequ irraa hadaam, kan isaan qoru irraa hadaam. Maqaa Yesuus seeteen